dhukkuba 14 fi sanii olii dhukkuboolee qaama keenya keessa rakkoolee nama keenya hundaa hirdii fi aanan qofa fayyada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune Oromoo koo guutu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin har'a kaniin qabadde dhufe aananii fi hirdiin dhukkuba 14 yookiin ammoo tuyyuu dhukkuboota akkamii akka nurraa ittisuu danda'anii fi akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu kan qabadde dhufedha. Kanaaf hanga xumuraatitti warri viidiyoo kiyyaaf haaraa taatan akkuma baratame maatii koo ta'uu hin dagatinaa. Warri maatii koo taatan ammoo tuyyuu yaada keessan koomantiin akkasuma ammoo tuyyuu laayikii mallattoo qubaa ol gargaaru cuqaasuun dagatinaa isiniin jedha. Aananii fi hirdiin jalqaba irratti yoo nu danda'ame daa'ima itti edaanee jechuudha. Yoo hin danda'amne ammoo aananii fi hirdii qofa fayyadamuudhaan tokkoffaa irratti fayyummaa sammuu keenyatiif akka dabalu yookiin ammoo tuyyuu sammuun keenya wantoota adda addaatiin waan wal qabatu haala gaarii ta'een saffisaanii waan hedduuf bu'aa fayyaa gaarii nuuf qaba. Inni lammaffaan ammoo tuyyuu dhukkuba tiruu yookiin tiruu keenya qulqulleessuuf hirdii fi aanan gahee guddaa qabani. Akkasuma immoo namoonni tokko tokko aanan namoonni tiruu qaban pirootiinidha dhugamuun irraa fagaachuu qaban jedhanii kun soba. Aananii fi tiruun dhukkuba aananii fi hirdiin dhukkuba tiruu balleessuufis taate qulqullina tiruu keenyatiif gahee guddaa qabdi. San qofaaf osoo hin tahin dhukkuboota hedduuf jechuudha. Dhukkuba akka kaansaris tahe kaansarii mar'imaanii qaama keenya keessa. Itti aansuun ammoo inni sadaffaan dhukkuba lafeetiif jechuudha. Namoonni dugdii, jilbii akkasuma immoo ciqilee fi ceekuun lafeedhaan keessan guutuun isin dhukkubuu fi hir'ina kaalsiyeemii adda addaa qabdan haala salphaa taheen kaalsiyeemii bareedaa argachuu dandeettanii maaliif maalidha? Aananii fi hirdiidha. Inni afuraffaan kaansarii nurraa ittisuu fi kaansarii nurraa ittisuufis tahe kaansariilee meeshaalee keenya keessa yookiin qaama keenya keessa haala salphaa ta'eef karaa salphaa tahe akka nurraa ittifamuu fi akkasuma immoo tuyyuu yeroo nama dhufellee akka namarraa hanga takka salphatu nu gargaara. Balleessuus amree rabbiitiin ni danda'a. Inni shanaffaan dhukkuba marsaa laguutii fi marsaan laguu yeroo nu dhufe shamarran hedduu kan dhukkubuu fi kan baay'ee muruu akkasuma immoo cinquudha. Isas akka gadaamessaa keenya yookiin hormaata keenya qulqullaa'uu fi akkasuma immoo tuyyuu akka hedduu dhiigni yaa'uu fi akkasuma akka gadaamessaan qulqullaa'u nu gargaara. Itti aansuun ulfaatina qaama keenyaa sirreessuuf yookiin ammoo hir'isuuf nu gargaara. Hirdii fi aanan jechuudha. Torbaffaa irratti ammoo tuyyuu wanni isin beekuu qabdan asirratti bareeduma yookiin ammoo gogaan keenya akkuma yeroo hedduu dibataanis ta'e dhugaatiinis nyaata isinitti himee ture gogaan keenya yookiin ammoo qaamni keenya akka hedduu bareeduu fi akkasuma akka lallaafu nu gargaara. Maadiyaatii balleessuufis ta'e akkasuma immoo qaama keenya shuntuura irraa ittisuuf hedduu nu gargaara. Saddeettaffaa irratti fedhii nyaataa dabaluu fi akkasuma immoo namoonni yeroo hedduu nyaata gahaa argachuu hin dandeenye yookiin nyaata gahaa lubbuun isiniin fuunes ta'e namoonni hirribni isaan diduun hedduudha jechuudha. Saglaffaa ammoo tuyyuu dhukkubbii mataa yookiin bowwooti. Namoonni bowwoo yeroo hedduu bowwaafatan sababa adda addaatiin hirdii fi aanan waan kanaaf hedduu gahee guddaa qabani. Itti aansuun kurnaffaan ammoo hirriba gahaa rafuuf yookiin ammoo namoonni hirribni didanii yeroo hedduu viidiyoo hojjadhee ture asirratti. 11ffaan ammoo tuyyuu qufaa yookiin utaaluu. Qufaan wanni isin beekuu qabdan namoonni yeroo hedduu qufaa qabanii qoma isaanii irratti isaan cinqee yeroo hedduu itti deddeebi'u hirdii faana yoo dhugan irraa badaa sababa qorras ta'ee sababoota adda addaatiin qufaa naa qabu. 12ffaa ammoo tuyyuu dhiiga keenya qulqulleessuuf dhiiga keenya qulqulleessuuf yoo isiniin jedhu akka dhiigni keenya hedduu saffisaan qulqullaa'uu fi turiilee balfa adda addaa irraa bilisa ta'u nu gargaara jechuudha. 13ffaan wanni isin beekuu qabdan dhukkuboota sombaa nurraa balleessa. Wanni asirratti isinii galuu qabu namoonni sombaan qabame dhukkuba sombaatiin qabame haala salphaa taheen qoricha mana yaalaa irraa fudhatee yoo hirdii fayyadame hirdii fi aanan walitti fayyadame daa'ima itti godhe keessattuyyuu sombi isaa yeroo gabaabaa keessatti akka qulqullaa'ee fayyummaa gaarii argatuu fi akkasuma immoo tuyyuu akka fayyaa dhibbarraa dhibbatti fayyu isa gargaara jechuudha. 14ffaan ammoo tuyyuu nyaanni akka nu daakumu yookiin ammoo nyaanni akka nu dabalu akka sirriitti nu hojjetu jechuudha. Coggaarraan keenya akka nyaata saffisaan nu dalaguu fi nu daakuu nu gargaara jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkaataa fayyadamaa hirdiin isa kana namoonni hedduun hirdiin maalidha? Hirdiin akkam jira jettanii warri na gaafattan faayidaa isaa kan amma si'achitti ta'e 14 kan erga tarreessineen booda hirdiin isa kana jechuudha.
asirratti akka isin hin dogongorre hirdiin bifa zinjibiilaa yookiin akka zinjibiilaa jira. Haa ta'u malee zinjibiila odoo hin ta'in hirdiin haaluma margitan kanaani dheedhii isallee akka zinjibiilaa bittanii dhiiqtanii haala margitan kanaan kukkuttanii fayyadamuu dandeettani. Kana malees jechuudha mana keessanitti harcee alaabiturra dibataatis tahee dhugiitifis tahee nyaataaf haalaan margitan kanaan bittanii jiidhaa isaa jechuudha akka zinjibiilaa jira hirdii. Garuu ammoo wanni isin irra kattaftanii guutuun diimaa yookiin ammoo boora keelloo taha. Kanaaf dhiitanii kukkuttan jechuudha haala kanaan. Haaluma amma viidiyoo kana argitanii erga kukkuttanii jettanii hanga isin barbaachise garuu osoo kiiloo tokko hanga kiiloo lamaa ta'e hedduu bareedaadha. Achi booda ammoo aduu keessa haa ta'u akkasuma immoo maashinaalee daabboo adda addaa keessa haa ta'u keessa goysine daayinaa jechuudha. Meeshaalee mana keenyatti daakamuuni garuu meeshaa hedduu kan xureessuu fi akkasuma immoo jechuun bifni isaa kun hedduu kan guyyaa tokko guutuu namatti fudhatu hojiin isaa haala salphaanii miti. Isin garuu fayyaaf waan ta'eef qulqullina kan qabu waan mana keessatti hojjetachuu barbaadaniif haala kanaan erga daayitanii geessitanii hirdiin haala kana fakkaata. Namoonni hedduun kan isaan ittiin beeytu qabdanii hirdiin allichaan yeroo biyya keenya keessatti kan ittiin hojjetamudha. Kanaan isinii galasee yaada. Ittoo hallichaa yookiin nyaata adda addaa irratti kan hallichaan hojjetamudha hirdiin. Garuu kan mana keessatti akka reef isiniin jedhe qopheessineetu bareeda. Achi booda ammoo aanan burcuqqoo walakkaa akkasuma immoo bishaan burcuqqoo walakkaa kana lamaa walitti daballee bishaan ho'as aanan qorratti dabaluu ni dandeenya. Barbaannu walitti illee xiqqoo ho'isuu ni dandeenya. Achi booda haaluma amma argitan kanaanii erga burcuqqootti yookiin kubbaayyaa goonee hirdii maankaa tokkoo fi akkasuma immoo aananii walakkaa burcuqqoos ta'uu burcuqqoo tokkos yoo qabaattan rakkoon qabu. Haala kanaan walitti maynee ganamaa fi galgala dhugna jechuudha. Akkuma amma isinii hime qaamas hir'isuus tahee fayyaa fakkeenyaaf tiruuf yoo fayyadamtan qaama hir'isuu danda'a. Mataa boguuf yoo fayyadamtan borciifis tahee furdinni hir'isuu sirriitti danda'a. Sirriitti nama qal'isa jechuudha. Kanaaf warroonni saffisaan qal'ina yookiin ammoo hir'ina ulfaatina hedduu hin barbaanne fi duraayyuu qaqal'oo taatan nyaata gaarii nyaachuu fi akkasuma ammoo eeggannoo gootanii dhiibamna uffachaa isiniin jedha. Fayyadamuu ni dandeettan jechuudha. Namoonni dhukkuboota keessattuu akka tiruu tahee somba keessan qulqulleeffachuu dhiiga qulqulleeffachuu barbaadan ganama garaa qullatti akkuma kaataniin akkuma isinitti hime aananii fi daa'ima hirdii walitti makuudhaan dhuguudhaan keessattuu namni dhukkuba tiruu fi sombaatiin saaxilames tahee dhukkuba kaansariillee kana malee jechuun fayyooma keenyaaf namoonni nu hundi keenyaayyuu aananii fi hirdii osoo torbaan keessatti al tokko al lama fayyadamne hedduu fayya qabeessaa fi faayidaa bu'aa guddaa kan qabu. Biyyoonni hedduu keessattuu jechuudha hirdii fi aanan walitti makanii yeroo dhiphinnas tahee yeroo aarii miira ofii tasgabbeessuudhaaf waan kana kan hedduu fayyadamanii kana jechuun akka miirri keenya dhukkuboolee adda addaatiin hin saaxilamne akka nurraa ittisuu fi akkasuma ammoo akka nu gargaaru jechuudha. Namoonni keenya ammoo wanni kun akkamitti miira keenya ittisuu danda'u hin dhibee nurraa ittisuu danda'a rabbiin namarraa ittisaa jedhanii dhukkuballee rabbuma fida dawaallee rabbuma fida. Kanaaf haala kanaan karaa gaarii taheen barannee akkasuma immoo hawaasa keenya ollaa keenya hiriyoota keenya obboloota yoo jedhu obboleeyyaa wajjin dhalanne qofa osoo hin tahin obboloota rabbiin nuuf kenne kan waliin dhumamne kan sabni waliin nu fidu biyyuu walitti nu fidu kan dhiigni walitti nu fidu kan firummaas tahee akkasuma ollummaan gandummaanis tahee walumaa galatti islaamummaas tahee karaa barbaadeen hawaasni oromummaan walitti isin fidu guutuun keessan obboleeyyan waliif qooduun akkasuma immoo waliif himuudhaan haala kanaan hedduu yoo fayyadamtanii jettan baay'ee bareedaadha. Immoo namoonni aanan argachuu hin dandeenye daa'imaa fi bishaan qofaan dhuguu dandeettan jechuudha. Namoonni dhukkuba tiruus tahee sombas qabaatu keessattuu namoonni furdinaa hir'isuu barbaadanii reedoo hedduu qaamni keessan isinitti ulfaatu isin dabalu san malee jechuudha qaama keessan bareedaa godhuu barbaadan hirdii fi daa'ima bishaan qofa wajjin bishaan ho'istanii yoo wajjin dhugdan yeroo gabaabaa keessatti hir'achuu dandeettan. Asirratti ka jedhu namni keenya hir'ina ka jedhullee yeroo guyyaa 2-3 keessa kiiloo 4-5 hir'atuu barbaada. Akkasii miti. Furdina jechuun fayya qabeessa hir'achuuf yeroo gabaabaa keessatti kan jedhamu ji'a 2-3 keessa jijjiirama osoo kiiloo 2-3-4 illee hir'atte hedduu saffisaan kan hir'atte jedhamee waamama jechuudha akka qorattootaa fi akkasuma ogeeyyii waa'ee kanaa irratti hojjetanii fi qoratanii lafa kaa'an isiniin jedha. Namoonni hedduun haasaa dheeressitanaan jettaniin of kolchaa haasawni akkuma nu galuuf hubachuu fi wal hubachiisuu fi horaa bulaa turtii gaarii namoonni haasaa dheeraa dhagahuun barbaanne jalaa baya.